Okay. يا رب يسا في كنا نادي سايب أخي Aye. لما كم درسك Lamaan kam dursitaa? إيه Harargee fi ترترينو Carcarino. Yoon Harargee siin keessatti kijibaa naa seera. والله ترترينو درسك إيه سافي Akka ajaa'ibatti eegaa ni beektaa mire. عارف درسوك أبدا والله bakka namni hundi na abartanii jirtanii an dhiifama naa godha waliin natti aartan khalaas an kana bakka ejjennoon tiyya Harargee maaliif hin dursinee qofa gaafiin kiyya khalaas Maal jechuun waan kiyya naa jaalladhachuun waan kiyyan jaalladhaa mirga kiyya. habiibii kiyya Harargee si carcar obboleesso ambar lafa Harargee lixaatiif mormuun danda'a lubbuu tiyya du'uu danda'a bar liyannoo lafa Harargeeti achi keessaa waan qabdan yoo Harargee hin taane darsa keessaa guurradhaa deema warri gartee carcar Harargee Sigale warri kun Kana dhibe. Jirti waan namarratti ba'uun ni jirti. dirqii waa isin irratti hin fedhu garuu lafti isin irra dhaabbatanii falmitan kan ibsaa kiyya kana qofa naa deebismee nagaa wajjaa su'ina Harargee laal dhaggeeffadhu Lafa carcare. Harargee sitti dhufeen. Harargee sitti dhufe eessa bakka itti kun bar Harargee lixa Harargee baa khalaas kana woni jechaa jiru laal akkuma fakkeenyaaf Arsii Shaashamannee qabdi namni asan laadhaa Shaashamannee murmuu danda'a يا أمباشر تنادى في نما أنا ما فرنجيتو كده فيتو ما سيكافر ayam Harargee king jaa koomenti barreessaa kunis بيجي إيسا Bara yoo akkasitti uffanne biyyi ta'ee soo Itoophiyaa sin jedhan amma Itoophiyaa hojii hin fadhu yoo akka siyaasaa sammuu tiyyatti fudhatte Oromiyaan jiru fadha. Harargee king jaa barreessaa hundi keessanuu koomenti jalatti bakka hundi deemaadha أوروبيا تمي Wallahi lazim mucaan kun rakkoo qaba wallahi lazim. Ana amma mee Harargeen tun ba wayitti Harargee goote. king jaa barreessaa please yeroo takka Harargee king jaa barreessaa Munir abar gastii walitti arganne geema walitti arganne bar nama galchuu hin dandeenyu. Okay. Amma rakkinni inni qabu carcarraa maali? Rakkinni guddoon inni carcarraa qabu maali? Harrakkoota akka carcarirraan qabu na seeqi janiin deebisaa jiru harrakkoota akka laal dhaggeeffadhu Carcar waan jaamuun beeynu ate naa deebisime. laal dhaggeeffadhu okay bareeda maaliifin akkas jeeji dhaggeeffadhu ibsaa laal dhimma kana keessa dhimma nadhooti siffidhin piliis obboleessa kayya ani laal dhaggeeffadhu ani amma rakkoon kiyya wooma amma jette kana malee silaa woo dhimma naafii taate naafii waggaa takka guutuu mana kee kanatti taphachaa jirti akkuma isii qofaa miidhalaa hundaa taphachaa jira wallahi dhugaa kiyyaa bar ati haasuytu sanii miti dhimmi kiyya ما في ديس نور رئيسا Laki isaa bar waan kana fidaafin baana bara. Ani dhimmi kiyya. Jirta maqaan deen. Eshi dhaggeeffadhu Habibi. Ani dhimmi kiyya dhimma Harargee jechuutii fi dhimma carcarii fi dhimma Harargee tooni naafeeti walitti qabna. Dhageesse dhimma carcarii fi dhimma Harargee tooni naafeeti walitti qabna. Amma wanni jechuu barbaade maaliifin carcariin beekuu jettee jette. Wanni hin beeku jeef carcar saalaanii beekta hoogganaa keessanii hoogganaa carcar saalaa jechuun nama guddaadha biyya Saudi Arabiyaa keessa jira nama gartee yoo namni carcar wanni jee goofandii walittis qabu nama gartee oo namni carcar lubbuu nama baases nama gartee maallaqa walitti qabuun beekamu carcar saalaan nama beeku addunyaa guutuu beeka. Dhaggeeffadhu na seeqiyya na shaaqiyya na dhagee kaasanii hin deebisaafi na seeqiyya dhageeme. Waa nama naasee nama. Dhaggeeffadhu carcar saalaasaniitu mana kiyya dhufee osoo namni 700 jiru Harargeen beekuu jee carcar malee. Dhaggeeffadhu eeda nama 700 irratti ragaa kiyya namni hin dhaga. Mirga qaba. Ayyi bakkas taanaan Harargee laal bara wanni jiru nuti Harargee takka beena Oromoon guutuun mootummalleen Harargee takka beeka. Dhiibuudhaaf yaalaa malee idduutti haamtuu hin labsina hanumaan jaa ibsaa kiyya hedduus jaaladha hedduus kabajanii beeyta. Anillee garuu hedduus jaaladha hedduus kabajaa kalee wanni ta'u takka dhaggeeffadhee ture hedduu takkas wanni qirsi jee nuti warra Harargee diigu Harargee jaa oolu warra carcar jamtuun beeynu yaada akkas ilaalcha jedhuun fakkeessitee dubbatte. Khaliifoo maal ta'e jeetu man caalise wallaahi Khaliifoo I'm so sorry hedduu takka maaliif akkas jettee waay anama matarana jirtaan yoo Harargeen dhufte of course. Galatoome laali ani kaniin jee amma gaaffii takka ibsaan waan Khadir waan qalbii isaa gaafate ati Harargeetti namantu ati ani Harargeetti namanuu jeen. Laali waan irra dhaabbadee jeesaan sumaafin waan nama kaadaniif kana waan sooshaal miidiyaa irra jira waan ta'eef waan nama kaadan kanan barbaachisu. Ani ummata keenya obboleeyyan keenya akkuman kalee jeesaa irraas jeerra deebi. Ummata keenya kan ituu qacarcar ummata keenya kan Harargee lixaa keessa qubatee jiraatu ummata keenya daangaa keenya kan achiin roorroo meeqanurraa eegaa jiru ummata kana maqaa akkanaatiin hin kaasina. Ibsaallee maqaa akka ammayyaa antanii maarree isaa bakka bu'a malee maarree isaa bakka bu'u waan jaamee takkaa jira dhageessee jira. Ibsaas maqaa kabajaatti iyyuu taate malee maqaa akkanaa kanaan hin kaasina nama kabajaa qabu. Garuu
yoo harargee lixaa kan carcar jijjiirra kan jaamu taate mootummaan harargee lixaatiif beeka. Yoonii fi namoonni kun dandeettii qabaatanii mootummaa wajjin jijjiiruu dandeenye haa jijjiiranii. Akka waldiyaatittis akka dhaabbataatittis if jaarra ijoolleen teenya carcar ta'itu yoo waan dandeenyuun beekumsa qabnuun bira dhaabbannee akka isaan jaaraman. Jaarmeenii isaanii nu fayyada. Haa jaaramanii. Garuu nuti ammaaf kan beeynu harargee lixaati. Namoonni harargee lixaati miti lakkii nuti carcarii godina carcar jaanii akkasitti yaamayyuu jiraate lakkii sun nuti hawaasa carcar kan lafarra jiraatu bakka bu'u ijoollee tana jala deemtanii dubbii hin oowwisinaa kan jee ana. Ammaaf kan beeynu harargee lixaati malee sooshaal miidiyaa irrattis lafarrattis kan beeynu harargee lixaati malee. Ani carcar khajau kana khaluman dage godina carcar khajau kana dhugaa rabbi dubbachuuf hin kijibu godina carcar khajau kana khalum nuga like namni tokko waan takka yoo jalqabe waan duru jiru mutti me ta bila kosto ko khata bi tarasi khanna wara commenti barru kana buto sun mutti ne gama ya ne daga aye barre aye inti akar nako sujebis ino wanyo hundi fadina abati nam tokko mana kay no kana debisa no mutti debisa ni barbaju samantar waye saniti miti waye khanati miti nafi khadir waye khadir raz bada waye umati waye ardati miti yar khalifoni sini beekha dubbini يعني أما يورو غارب التزديبني إبسان يعني فكينيا بمن غينيا خارجي قلنا أكمل يقال توك تبيب زادر رابني واسويني واي غوسا واي ترتري خنا ديس أكما خارجي سنتي وزديبني دوغا دبتو خارجي إنما خينيا أرتستو تكن إبسان كيسا قدر دا مي واي يعني أودا وارد أجالو وارد ينو كبيزر تفران كنت كا ياتين بيكو نتي خارجي أنتون كمان كمنو إنجرو جيت أكا ولي غلط تدبت واني سلا أنين كنو je ifjesan ani kuno son carcari je ka ta wana godani wana kana na godani je harargen tun injirtu je ta ka wali galat ke hasimale wanni ni gosa wanti gode ganduma wa inni kesa bedin jotto ko kasan kesatu immo mata isa lalatti sanzi amma da gefa sun waye wan gosa ya dira hafi wa wali kama tun kam beta kan sarana kan damu salu ba ka da gefa duan ta kawanni ne be sihimu qabu akka nuti amma atis ma Saudi Arabia keessa jirta ani Saudi Arabia keessa jira amma warra bikka biraa jiraatu haa ta'u bikka fadhee waa jiraatani warri bikka biraa nuti amma warri Saudi Arabia yoo wanni takka dhufte akka tiktaa kanarra gosummaa gandummaa jaanii oofanii noof wanni takka dhufe jennaan akka Saudi Arabia lafaa kaanee goon. yes Rani gaafii takkaan siqaba. Ammaan tana faraan dhaqee khadichisu khayete keeta muratee dhaqusi ana miti an biyya fagoon jira garuu faraan ka qeeqe isoo ananteen